أجدي لك تدير إلى قد بردوي إيه بكا وي ما شاء الله والله لازم أكنا السرا بريدنا جاني بربورا بربر حامل يقول قلتو تكن برا خاني نبرا ديماني أكرنا ويادا أنوني بيخا غافا مسجد القلوق أبو سان أما لكن قنا يرو مسجد القلان نجيني تقوتوا أي تقوتوا متى بيسنكا أنو متى وني نجري في باورا تيك توك هي تيك توك أنا قبرة تيم باورا هي قرتي باورا هي خون هدو تكن يلا باتري لو جيتي هاي أيوه خدلنا موندو موجي متى فراجي رياس بي برجع دوكان سيما متى تيجي أنا جلا كبنا أراني متى فراجي ري malah masih ada itu kira tuh masih kira jalan guys أبونا كوتا جيت مان سوتن مانا جام دي جولي دك نرى جيت النتي دي ميري ماشينا فوديت ما متى إز غوري دوبا باس جيني ما في أروك على جنا خاني مانا نجي دفعي نرى هذا طلع النتي ده dua macam halat kan itu gizi bikilas macam itu itu mah dia tak kan dia مال قد متام فايدة مال نما كاب متام كبادو ما فيتا مال لك فيتا ناس سيما متام مغرفتنا سايبو خين جول دلا Faranjiru Brazil itu mah diam juga Faranjiru jalan kana cara itu mah kumakanya kana tiko kubadi di fate diam سالو قلتو هني وخانا بقى متاهم كم نعم قرتنا سما تاخني يشبو دستي عندي كنتو خانا وزو وني تاتي قرتي خانا ما قال يني ما قرسني بقى وي متى يني خاويا دار يبرني دار دكير خافني بقى وادي تنا اينان دي من جرتو دوغان سيم شنكرتي بيجي سامالي قد شنكو اوسو جاني ما شنكرتي بات بدان انجال شنكرتي جابيني ترفعيني سانو مكرتي جامتان شو kille semua dibatan en avocado banana semua dibatan تكا خننتي دادا كو فوركتي متان دادا لكن المديره دادان فدوخا ni aja ware dagan ni aja eh ma dadan ni aja ya tunga yo miski yo dib dena jaw miski jani wan takka jira wan dibani miski jani ni wan sam biyara batter kamti hogu miski dibon ko fa khana jori ko matan ifi fuida na ma khaytan jira me to ko telefono na bitetin sin jala de je telefono rafurade du dagar si senjira tuna njen nas bukkay لكن ما أنا بدياتي والله برا ترى والله لذيذ أكنا أولاد دربات عراء وقولوا في بيت أنا خيسة hindi rato jasil ki jibde سيلكم مامي كبتي أخنو إيميل أفوانتو تبالغ سيلكي تفيدا متنجران حيا وعداس اللساني وعداس اللي بقى أما متي وانجا مجانا ما باتيش مفروض أما متي وانجا خنوخا أكمتين دي بسقران ندبي asuk ki bare duke me devi sare woi na bi de ifi bideni suka kana atumana hayyamudaf malin si godu kabana njeme atumman ifna hayyamudaf yoni mal si te mena ifna hayyamtana nje abo mobile no fitin je mobile daraka ba mobile are akasi karton ajinna fidi khanne khote yasan arkati man je yasan boda khale unta nadda ta kam likin nama oromo na game gurbana kalon do fakti سوداي ريمي كابوتين ده وانا ما تي الكرفوتين جو ركدنا الكرفوتين جو بلا يمكن جوانا ما نياده ريمي ده aku fikiri banget deh risko jun nama update oromo apa tadi oromo tuh aja di sini oromo tuh terkampanye jadi oromo tuh apa tadi dong ayo terkam ayo isane oji shorro kasih laga mana isane ojo shorro itu baru jerenya he atuma cita sinda bartum fana nakasane da bartum fana walu wala gatar kisani har chafte wan sir gira kana fara har chafte oji baate kulla feda na ojo se kabani feda dadi sane magala sena da kulla amma ba ka dura nyata nyaci jirami ije nama lanjan saninjen sabuani
Faranjii nurra bareeddi, qabeenya nurra qabdi, nurra adiidha, nurra nyaata bareedaa nyaatanii. Ijji namaa tummaa seentee isaan hin gaggabne maa keessaan iyyineen jeen nutuma fokkotoo deemu kana ijji namaa keessaa wanti jiran. Qalbii sit dachaasan laala akka taate dhugaa ijji namaa ni jirti ijji namaa qalbii dhalaa ilmi namaa kuni qalbii da sit deebisa laala faranjiin qalbii sit hin deebistu feetoo asis salami feetoo asis nyaaddu feetoo asis akka feta ija namaa wanni jaaniifi qalbiidhaan si eega afaan kaayyete likimsa huduu qaba akkana gaddabru hunda laalaa bara huduu asii. Jalaana hojii. Qalbii soojii laagaa tana keessa hunda gaddabranii coggaarraa si wajji geessanii biraa dachaan bakka sanii fi nama dhugaadha ijji namaa. Awoo kila dhugaadha awoo uloo dhugaadha jechi jira laa riskoodha akkana sirrii jirti jaalaa riskii. Wallahi dhugaa si hojii liqimsa kan ta'e balla tokko jireenya si caalu qabaa bar jireenya si caalu gin ati xiqqishaa firii taatee jiraattu kana. Qalbiin sitti as deebi'a sirna bareedaa nyaateeti dhufee haati liqimsitu kana si wajjin afaan kaatee alansha si wajjin toggoo jettellee as keessa dhaabbata faa gisee fedhe si hudhe yatta si dura achi si qafaa gissan akkasi namni fedhe. Awoo sirruma jirti sirruma ristoon tun gisee dubbattu haquma qabdiif dubbatti waa maalaayaa ni dubbattu. Wama jiraati bara wama addunyaarra deemu jiraati wama addunyaarra wama Oromoon qabdu naasi hima Oromoo qofaa miti malee Soomaaleenis akkasii wal dhokattee liqimsiti kana jettee liqimsiti si jalaas garagaltee. Isaan ni beekarree fiilima naqaanii jiranii. Ni beekanii isaan akka keenyaa kanatti afaanii baafatanii budaa siin jala warma hasaa geessa siin jala indaa egaa qaba injatee qabadu siin jala namni keenya zigaaliif fixe nama keenya. Zigaalumaa bakka ija dhiibee si eeggachuu jiraata. Eber firraaboo jinyaan osoo si hojii gattaa'ee nyaatee illee bara rakkoon qabduus inni chuma keessa si bikkuma sanitti bakka keellaa jaarrachuudha rakkoonni isaa bakka wanni inni yaadu. Keellaa jaarratee keellaa gaddabrii ol darbuurraa maallaqa guuruuni. Keellaa sani gisee inni qabe duraan kaawwanni keellaa wayii beekti kanuma makiinaan akkuma gubbaa dhufte dabarti giq asitti ganaa bishaan barbaadde hangati yattuu takkatti leessa wajjin hin jiru bara bagaan akkana godhe siin jaataayeeti qalbii isaa keessatti. Riskoo ati immoo yoo niifi gartee mi amma akka tokko taateetuma gartee mi haani jiraami waa hunda riskii rabbi si cuuf. Gaafuma sana gaafachaa oolan irrallee gaafuma sana gaafatan. Riskoon egaa nyaaddu saayii keellaa jaarrachuu deemta. Nyaaddu naan jaaniyeera. Wallaa keellaa jaarrachuu deeman hin nyaatin. Anaa takkaa sooshaal miidiyyaa waa nyaattu na gartee. Nyaaddu lechii garagalatti nyaadda boo. Malee keellaa jaarratan. Amma na bira nama 250 wayii jira. 800 turanii sibiras akkasumatti asirra dhaabbatanii keellaa jaarrachuudhaaf sanuu namni tokko mise dillu kun oguu keellaa jaarrate kana siin as buuta kun gamanaan jaa kun as keessatti hawsi godha addeeti libsu akka fana kaata. Aboo qaxara nan cabsinaan biifuu kanaa qaxara. Amma ati gartee cabinsa keetitti biifuu nama meeqaa gammada riskoo nama meeqa cabinsa kee gartee. Hidhamuu hojjetti magaalaan hin gammanne rabbichi isiin baaseen achitti si haa maalii godhu jaanii ani hidhamutti. Maa lubbuu baafti ati lubbuu nama jeefti moo akkamitti laa? Lubbuu nama baafne Oromoon xuune gosan xuune gandan xuune amantiin xuune bakka miila fannisaadhaa fannisaa eegalu miila fannisuudhaaf bareedaadha. Wannan tanuu haasawatu beekatuma haasawni xiyyaa wallaa haaliif kee. Haasoo waggaa tokko fi cinaa dura waggaa lama dura faada hasaan arrallee taappeellaan sanarra jira malee hin baane eegnaa ta'u eegaan takka itti seenee jaamee hin sodaadhu taappeellaan sakkiyyuma. Ginarra akkasi jiraachaa hin jiru ka kaleessa gartee miidhaa ol qabaadha akkana taajee akkasi simmeetaawii ta'ee dubbadhu sani
Ara laakiin qabbanootu na qabbaneessan obboleeyyan kiyya haanna gorsa. Bakkaati qabbanaa yaarra akka durii miti. Gin ammallee taappellaan sanuma immoo. Ijuma sodaatanii na laalan. Lama ati kanatti haasofitee taphattee waan fedhe afaaniin jettu kana. Akkuma afaan keetii kana isaanii beekta. Akkuma afaan keetii kana bakka isiin tun sanumaa. Afaanumaan taphatti booris qonnaatu sinima afaanumaan taphatti yookaan afaanumaan fataa itti asirratti waa agartee waan akka agartee wantaan seenaa dhugaan isinima namni afaaniin taphatu hundi akka sirriitii miti. Wallahi dhugaa rabbii hin jiru waan namni na biraa shakku sana manni kiyya faati manni kiyya waan takka sanbaleeta jireenya kiyya keessaan dhiirtiin jirtu. Seensi sun leen barbaadu maaliif firiidamii takkaan fadha nama dura bultii keessatti hedduu cinqadhee tumamee raggatamee waan hin ture bultii dhiisan keessatti amma laakiin firiidam bar shaanxaa tokko shaanxaa kiyya caccabsee naa kanneetiin shaanxaa irraan bahee televezyiinii bitame akkas kun amma lammaffaadhaa beekadhu kun olaa televezyiinii tokkocha keessa jira deengadde micoon dhagaa lafaaf sona dhagaa darbitee yabsite televezyiin akka irraa fudhatee lijii firiijni akkasii kun olaa firiijni leelaa waa gaafa harkannettumu gurrannaa gaafa lamnees kuma dhiisaa kun olaa Freezer dheeraa sanii huccuun culaa wandariidhaan Afrikaa keessaan jira beekadhu biyyeessu iyyummaa keessaan jira. Siree bareedu irraa rafa kabata bareedaa keessaan cuqaadha. Ati alhamdulillah jireenya jaarsi kiyya keessaan baasee bakka mataa kiyya qofa keessaa ganna baasee bakka asin fodhu jennaan sumii takka malee na baasee san dachaadhaan jiraachuu jiru. Uffata kiyyaan walaa dahaa barraalee galii masfartii kiyya waan dukkan taadhaa takka guuttadhee fi deema. Hayata bultii keessatti tammee kana jira kan bultu. Urkeetiin bula urkee. Amma malee urkeetiin bula. Laaris qote bultii keessa jirtu ta jireenya jiraachuu jirtu kana hin jiraanne meeqaa jira. Ansanillee wallaa obbola geelonni kiyyan jiranii kun wallaa kiyya maatii qabanii ilmaan jaashan qabanii rimatiyyaa jireenyi isaan jiraatan harkaa karaa afaan isaaniirraan deebi'ee qaafaan hin hidhamisa wallaa ganama galgala dhufanii ilaalanii wanni isaan qaban firaasha lafaa abbalama bakka wanni ilmaa afurshan bakka namni hedduu dhaboo bakka argee isaa keessatti ani kontirool ifirrattiin kontirool dalage deemeetiin akkaan hin baala goomne akkaan hin saqacaanumne deemeetiin micooti jedhee dhufe akkumaan abbaa manaatti hojjete beetti laakiin egaan isii fidee jireenya rileeshnshiippii kiyya kanaa fi mucayyooti ijaa qofaan godhe ka tiktookarraa waxa baadhaadhiis. Sana yaa qoba. Kiyya laakiin kalafaan jireenya kiyya keessa anything dhiirti takka riskoo dhufnee wajjaasonne riskoo viidiyoo irraa waraabne hojjaan ani hangateen saxaallo. Maaliif duruyyee lafaati ammaa fayyadamu. Sanin jiru boo sanin jiru bee magan hin dhageenye arkeetillee hin dhageenye waan akkasii. Ani maafayaa ta'uu kiyya lafattiin fixadheen. Lafattiin fixadhee maafayaa duruyyummaa kiyya alanshee lafa kaa'ee waan sila ammoo warri gartee tiktook irraa onlaayinii irratti haarifummaadhaaf dhufaniin kanaan tiktook duraan lafa fixadhee. Minim waan Dukkaana gabaachuu dhufte isaati. Albeessa dukkaana gabaachuu dhufte. Hoteela mana nyaataa. Okay, namaatu asii maal naan jaa riskoo michiyoosii jalaa waa michiyoosii sossobanii warraa guuruu turanii. Mana keessatti egaa afaan ollaa galuu hedduu raashinaa gizee mana kaa'ee torbaan takka raashinni baatisa nyaannu guyyaa 15 dhumu. Takka oggubaa asxaa fudhattee ummaatii ittiin siimamoo naaf kan ta'an illee mokoroonaa ittiin taani suruuzanaa getti taani zayitinaa kan ta'a. Guyyaa 15 itti raashiniin jiru. Aboo jamtu siin jirti kaa Oromoon. Achi beetiin na bara akka nama haati jalaa duutee bara akka nama haadhi jalaa ajjeesattiin bara akkana qabnee wal rifnee mana akamaa geessi jeemee mana akamaa geessee bihee qeessanii bakka. Way sadarkaa kanarra siin gaan ilmoo daa'imaan kan yookaan haadha siim taana shi dhufti. Ano isi wayii isiidhaaf mokoroonaa kan itti anillee paastaanaa kan itti malee anummaatee ittiin siimanillee taanis paastaaf mokoroonii sana kan itti anillee siinema malee zayitiin agadde safaranii ilma deeman torbaan guyyaa 15tti raashinii manaa dhume firaayin gusaan darsamu ganama beekii galgalaa galgalaa anti jaa ganama. Miskoon miskiintitti numaa kuma hin qabne nama qallabu jirti daleedee.
Nin gaafadhe barbarreen naftu barbarree baaltiin naata doolaara kudha shanii tanaan bitadha barbarreen guyyaa kudha shanitti aniin tun bunaan magaalaa keessa bar dadhabeetiin dalagarra bututee gala gaafa kaan eeguu micoo gaafa dukkan akkan hayyoo kotu jesmaa mana qollotee micoon deemu nu shakkitee miccoo magaalaa deemmatteeni isinii shakke isinii shakke Sanuu nu shakkitee jaalal ija isaanii dhagaa hin qaanfatan. waltumeni tuman ganda sani behe ittiarra ግን አንዳንድ አልፎ አልፎ ያው አንዱ የሀገር ልጅ ነችና ትመጣለች ያንጋን ትመጣለች ሪስኮ ሀላላ ፍራዴስ ትመጣለች ማለችው ሀላላ ፍራዴስ ነመከሲ hindu fan oromo mana hiyyen beeto mana oromo risko da janiti dion tanan jota karra mallaka nyaadeti haye mana hiyye barbaadaa turan oromo mana hiyye ground di dabbaan fidi mana hiyyen beefan oromo takkan mallaka maali firaajaate huccuu naa biti naan jeteeti huccuu bitee fi sanbootara huccuu san dhoorkadde maallaqa siinta dhoorkadde. Ahoris ko huccuu bitee huccuu masaruu dhoorkatte. Maallaqa hundi naa ergitee bar hiidaaf mijiyooti yaa huccuu biti jeetiin isii ajaja akka nama gartee isii maallaqa kannee tokkotti hirmoo bitti wallahi dhoorkadde immoo booddee huccuu san hunda. Bakka adeesi booduma qabaltaa gaafar katte qabaltaa fedhiis rakkoon qabu. Lafa na haa'u dalakki nam tokko walloluu ni jira. Meeshaa wal bira annama meeshaa yoo si biraa qabaadde sinar rabsu hanga meeshaa tije furadhu yaa bada akkana nan gabbee sinar rabsu yoon jee arrabni keessan narraa fuudhuun danda'u. Ani suuraa fuula gashiddi fuuluun danda'a. Huccuu firii 60 dhorkadde huccuu firii 60. Fadheetu fitu dadhabe. Hogga isiin arrana arrabsite hanga beetumaan shiita si tokko ifit kaaya bakka boru. Hanga si arrabni bakka rakkoon qabu. Hoggu siin iftaan wallahi tooba laa babbareedaa kana biraa qabdi tooba. Huccuu gartee haa hijaaboo qabu maachi wal fakkaatu biyya tanatti hodhan tokko. Hogga siinis arra deebiteen arrabsitaanis boru huccuma sayni ifit kaaya. Rabbi sodaattu jaal. An rabbi waan sodaadhe isiin rabbi sodaattee narraa ustee. Rabbi isiin dhalaan ergite magaa tana keessa dhaqaatuma jetteeni dhalaan barbaadanii adaban dhalaan magaa tana keessa. Silaa dhufanii natuma nimee isaan sun. Sammuu dhaba isaanii. Mee rifeensa kan qabaniif sirifan ati rifeensa hin qabne isaan rifeensa qabanii rifeensa isaanii waliin martee gidaaraan cafeeyta. Niin tuma jeetiin isaanii fi uummata tiktoka kana achaan rifeensa san firraa haati uummata san dhalaalee san takka takkatti wallahi takka takkatti isaan hin dhiisu silaa. Bar lafee walitti waliin cabsanii Oromoo. Qabatte isiin harma azaabaa galuu malee walitti kan hafneefi. Qabu sanuun haasuuniin qabaa gadiin lakkisaa nama lamootaan takkittiin fi han harka bu'aataatu malee harka waan baasan. Namni nama shanin illee haana tumani. Laakiin duuba warra tumi takkittiin qabe akkasi morma cabsu malee kana qabee akkasi morma sidaa qaqaa godhu malee na harkaan baatu. Yoo si duutee Takka maan ajjeessa. Yoo si duutee Duuta kaasilalle tu bartaan yoo tanaasuu wal qabatta malee bara makaa nama afurii namni huccuudhaa